Ashama harka fuunee daawwattoota mayaashoo kun odeessa artiiti. Odeessa keenya har'aatiin seenaa walaloo irratti xiyyeeffachuun kurfeessinee jirra, itti dhiyaadha. Walaloon jalqabaa dubartiidhaan barraa'usaa quba qabdu laata? Walaloon hogbarruu miira, yaada, hawwii, seenaa yookaan dhaamsa tokko jechoota filataman seera, sirnaa fi sadaa yookaan yeroo baay'ee ammoo miidhagina sagalee fayyadamuun ibsudha. Walaloon seenaa dheeraa kan qabu ta'us barreeffamni otoo hin uumamin dura afaaniin yookaan afoolaan dhaloota dhalootatti darbaa tureera. Dhala namaaf seenaa, amantii fi seera sammuutti qabachuudhaafis tajaajilaa ture. Walaloon jalqabaa dhaloota Kiristoosiin dura bara 300 keessa biyya Mesoopotaamiyaa Iraaq ammaa barraa'utu himama. Walaleesstuun jalqabaas Enhidiwaanaa jedhamti. Seenaa addunyaa keessatti walaleessituu maqaa isiitiin beekamtu kan jalqabaa ta'uutu himamaafi. Enhidiwaanaan hangafa lubaa fi lammii Sumeer yoo taatu magaalaa dur Ur yookaan Iraaq ammaa keessa dhaloota Kiristoosiin dura bara 2285 hanga 2250tti jiraatte. Isheen nama barreeffama ishee irratti mallatteessite nama jalqabaa fi akkasumattis walaloowwan 42 ol miidheessuu ishees odeeffannee jira. Walaloon ishee haalaan ittiin beekamtu The Exaltation of Inanna jedhama. Enhidiwaanaan dura barreeffamni herreegaa fi galmee qofaaf tajaajilaa ture. Isheen garuu jecha ana yookaan I jedhu fayyadamuun miiraa fi jireenya ittiin ibsiteetti. Odeessi keenya kanuma sagantaa mayaashoo waliin turtii gaarii isiniif haa ta'u.